Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee dhukaasuu qofa osoo hin taane ogummaa garaa garaan of qaree qabsoo hidhannoon dabaalee bilchina gahaa ta'een qabsoo sabichaa galma isaan ga'uuf tattaaffiin inni godhu waan impaayiratti dallansiisee fira qabsoo boonseedha. Rakkoon bifa kamuu isa mudatus woboon duruma beekee waan manaa ba'eef haala hin mijanne keessatti obsaaf murannoo qabuun akka sibiilaa jabaate roobaa fi qorra gannaa otoo hin jenne waan qabsoo itichuuf barbaachisu fudhachuun hubannoo isaa gabbifachaa jira. Akkuma kanaanis gaafa adoolessa 22/2024 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa leenjii siyaasaa fi bulchiinsa yeroo dheeraaf haala ho'aa ta'een leenjisaa ture haala milkii qabuun leenjisaa xumuree eebbisiisuu isaa beeksise. Leenjii taasifamaa ture kanarrattis waraanni barnoota siyaasaa bifa adda ta'een qulqullina olaanaa qabu fudhatee mooraa qabsoo bilisummaa sabaa akkasumas uummata isaa ittiin gargaaruu fi tiksuuf qophii ta'uu leenjifamtoonni kun himan. Kana malees gama bulchiinsaan hoogganaa bilchaataa akka risaa fageessee waa argu dafee rakkoo hubatee furmaata itti kennuu fi hoogganaa dhaloonni ofiin ordofu mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo oomishuun qabsoo sabichaaf gumaachuutti jirti. Barattoonni kunniinis leenjii argatan kanarraa hubannoo siyaasaa fi bulchiinsa gahaa akka argatan himuun beekumsa kanaanis hojii isaan ilaallatu cufaa hojjechuuf hirbuu seenanii dirqama itti aanutti akka bobba'an ajajaan zoonii giddugaleessaa Jaalabdii Dhugaa. Miinsi mooraa PP keessatti geggeeffamaa jiru kan yeroo kamuu caalaa jabaatee itti fufuun waraanni sirnichaa dhalootan Oromoo ta'an lola nuun ilaallannee fi uummata keenya miidhuu irratti hin hirmaannu jechuun zoonilee maratti qawwee fi hidhannoo isaanii guutuu waliin wobotti makamaa jiru. Adoolessa 21/2024 lixa Shaggar aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Incinnee irraa loltoonni sirnichaa tajaajilaa turan 4 qawwee akaamaa 4 fi hidhannoo waraanaa guutuu waliin woboo bakkicha keessa socho'utti harka kennataniiru. Akka loltoonni kunneen jedhanittis afaaniin akka waan aantummaa sabaa qabanii of fakkeessuun miidiyaa irraa ololu gaafa hawaasa keessa bobbaanu garuu uummata nagaa maqaa deeggaraa wobooti jedhuun manneen isaa irratti gubuu fi ajjeechaa seera hin qabne irratti raawwachaa turre jechuun gochaa geggeessaa turan kanatti daran aaruu himan. Mooraa isaanii keessa walii galteen akka hin jirree fi walqoodiinsi sanyummaa jabaatee akka jiru kaasuun waraanni hedduunis uffata jijjiirratee badaa akka jiruu fi diigamiinsi mooraa isaanii keessatti daran babal'atee akka jiru dubbatan. Dhuma irratti simannaa woboon taasiseefitti hedduu gammaduun ilmaan Oromoo dhalootan Oromoo taatanii saba keessan irratti gochaa fokkisaa fi itti gaafatama seera fi seenaa jala hin baane hojjechuu irra gara mooraa qabsoo sabaatti dabalamaatii uummata keessan tajaajilaa jechuun dhaamsa dabarsa. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu wajjin kan isinii wajjin turuu aan zayituuna tubee isiniin jecha asumaan gara oduu kiyyaatti isin dabarsaa. Yeroo ammaa kana waraanni gartee fiinxaaleeyyii Amaaraa Oromoo dararaatiin jira. Naannoo adda addaa keessatti Oromoo dararaa irra gahaatiin jirti. Akkasuma Shawaroobii keessatti akkasuma Wallagga keessattis waraanni fiinxaaleeyyii Amaaraa guyyaa irraa guyyatti leenjii isaa xumuratee gara leenjiitti gartee leenjii isaa gara uummanni isaanii naannoo isaanii irraa akkasuma humni addaa naannoo Amaaraatis balansi ta'ee fi gartee waliin socho'aatiin jira. Isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana dandeettii gartee uummanni Oromoo ofirraa waa deebisuu dadhabuu akkasuma tokkummaa isaanii dhabuu irraayi akkasuma waraana dhabuu irraayi akkasuma hanqina wal faffacaasanii adda addatti kophaa wal baasanii jiraachuu irraayi rakkoof nu saaxilaatiin jira. Isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun keenya kaarraa qabannee isinii dhiyaanne waa'ee fiinxaaleeyyii Amaaraa akkasuma Oromiyaa irratti duula banaatiin jirtu akkasuma waa'ee Oromiyaan gartee tokkummaa dhabuu isiitiif waraana dhabuu isiitiif eeydota daangaa irraa daangaa Oromiyaa guutuu irratti eeyduu dhabuu isiitiif waan isii irraa gartee humna ta'ee irraa deebisuu dhabuu isiitiin kam waliin ilaalu taasifaman hordofaa isiniin jecha kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya nu amma yeroo ammaa kana dandeettii ofirraa deebisuu waa qabnuuf tokkummaa keenyan kaanee naannoo keenyaa daangaa ilaa daangaatti tokkummaa keenya falmachuun nu barbaachisa. Isiniin jecha qeerroo Oromiyaatti iyya dabarsaatiin jirra. Qeerroo Oromiyaa yeroo ammaa kana daangaa ilaa daangaatti bahaaf dhiyaa fi akkasuma kaabaaf kibba keessatti qeerroon Oromiyaa tokkummaadhaan kaatee fiinxaaleeyyii Amaaraa ofirraa baasuu qabna jecha naannoo adda addaa keessatti gartee irraa ollaa kan ka'e irraa bakka magaalaa naannoo adda addaa kana bakka ijoo bakka babbareedduu isaan qabatanii nu waliin jiraachuu jirani. Bakka babbareedduu mallaqa isaaniitiin qabatanii mallaqaan bitatanii yookaan waan xiqqoo mallaqa uummata keenyaan sobanii irraa fudhatanii magaalaa ijoo bakka adda addaa keessatti qabataniitiin taa'aatiin jiran irraa kaafanneetiin uummata keenya miskiina qubsiifannaa
ummanni keenya wanni beelahaatiin jiru, wanni dararamaatiin jiruuf, wanni rakkachaatiin jiruuf lafa isaa sabni biraa irratti taa'ee nyaataatiin jira. Keenya bakka taa'ee nyaatuu dhabeetiin dhaabbatee rarra'aatiin jira jechuudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Mee akkamitti ilaaltanii qeerroon Oromiyaa dhugaa dubbachuu fi nama gartee taa'ee nyaatu, nama gartee taa'eetiin ciisee nyaatuu fi nama dhaabbatee nyaatu kamitu irra jireenya isaati? Oromoon yeroo ammaa kana faffaca'aniitiin jiraachuu dadhabanii dhaabbatanii waan liqimsanuu dhabaniitiin karaa irratti yaa'anii rakkachaatiin jira jechuudha. Isaan garuu humni fiinxaaleyyii Amaaraa uummata keenya rarraasaa, uummata keenya ajjeesaa, uummata keenya mataa ciraa, uummata keenya ilaa zalaalama akkanumatti nu cicciraa, nu saamaa, biyya keenya taa'anii akkanatti nurratti caffaranii, nurratti dalaganii, waraana diina isaanii bobbaasanii nurratti ammallee deebi'anii nu fichisiisaatiin jiran jechuudha. Yeroo waan kana ofirraa laaluu dadhabne kanatti, yeroo madda waraana kanaa, madda uummata kanaa, haalli uummata kanaa, wanni uummata kanaa, dubbiin uummata kanaa, wanni nu keessaa deemaa gartee biyya keenya keessaa deemaatiin jirtu, dubbii ajooftuu uummata kanaa dadhabneetiin jirra. Uummata dadhabaa kana, uummata kana wajjin jiraachuu dadhabneetiin jirra. Kanii mana baanee fi alayyaanee manatti ol galfannee manas nurraa fudhatanii alas nurraa fudhatu jiran jechuudha. Uummata keenya kabajamoo fi jaalatamoo, dubbiin kun guyyaa takka dhugaa isiniif ta'uu deema. Humna fiinxaaleyyii Amaaraa jenna. Humna fiinxaaleyyii Amaaraa warra hidhatee sochoosan qofaa miti. Kan nurratti dalagaatiin jiru, kan shira nurratti dalagaatiin jiru, uummata nu wajjin nyaannee dhuguu jirru kana. Uummata keenya fakkaatee nu wajjin jiraachaa shira sirratti xaxaatiin jiru kana jechuudha. Isaan garuu yeroo ammaa kanatti ati baatee Oromummaa kan keetiif naannoo Amaaraa dhaqee ni gala yoo ati jette hin dandeettu. Naannoo Amaaraa keessa baatee galuu dhiisi, lubbuu kan keetiin achi isaanitti achi seenuu dhiisi, lafa tantee keessattuu mataa sirraa ciraatiin jiran jechuudha. Akkamitti wajji jiraannaa uummata akkanaa kana wajjiin akkamitti jiraachuu dandeennaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya? Mee dubbii kana akkamitti ilaaltu? Akkuma yoo na dhibde kana isin dhibdeetiin jirti moo akkamitti ilaaltu mee? Ana na dhibdeetiin jirti Amaara wajji jiraachuu, nafxanyaa wajji jiraachuu na dhibdeetiin jirti jechuudha. Nama tokko haguma inni si faccifta, haguma inni si kabajta. Gaafa taangaa dabarte wanni hundinuu hammaachaa deemti jechuudha. Kan isaanii kuninuu hammaachaatiin deemaatiin jira, naqarsa nutti taa'aatiin jira. Uummata keenya dhiiga keenya dhugaatiin jiranii, uummata keenya fixaatiin jiranii, uummata keenya ajjeesaatiin jiran jechuudha. Isaan kana wajjin jiraachuun nuun barbaachisuu. Isaan kun fudhatanii waan isaanii, horii isaanii, qabeenya isaanii irraan saamnu fudhatanii daangaa isaanii yookaan naannoo irraa bahan Gondariif Goojjamii sanitti nurraa galuu qaban. Nu Oromiyaa teenya ni tiksanna, ni eeysifanna, ni kabachiifanna, ni jireeffannas. Isaan malee jiraachuu dandeenya. Biyya keenya keessaa yoo saaman malee, yoo nu maqaa nu baasanii, nu hatanii, nu dhiiga keenya nu dhuganii, nu faccisan qofa malee wanni isaan nu bahatiin jiran jiru jechuudha. Nu miskiinummaan keenya wanni walirra duulluu fi nu gartee tokkummaa dhabnee miskiinummaa teennaan waan nyaannu dhabnee rarraanee isaan irra deemnee dalayduu isaanii taanee balbala isaanii eeynee qocannee tanaafiin walirra duulla. Tuni yoo isaan si keessaa bahanii sirraa banamti. Ati gartee dachii isaan irratti si dalaysiifataatiin jiran, isifataatiin jiran, balbala tantee gartee biyya tantee keessatti balbala isaanii eegaatiin jirtu tana keessatti yoo isaan ofirraa bobbaafte, yoo isaan ofirraa kaafte, yoo isaan ofirraa faccifte, kabajaa tanteetis sii dhufa, riskii tanteetis sii dhufa, barakaa tanteetis sii dhufa. Hanni gartee si saamamu sun hin jiru. Bakka feeteen Oromiyaa keessaa bakka feeteen seentee bakka feeteen baata. Kabajaa Oromiyaa see qabdi. Afaan keetiin booni, afaan keetiin dhaadadhu. Uummata kiyya kabajamoo yeroo ammaa kana nu uftoomina dhabneetiin, uf danda'uu dhabneetiin hanqannee namaa gadi taanee salphannee gisee namii mataa wal qabatee deemutti mataa qaqqabannee deemaatiin jirra. Gisee namii tokko ta'ee deemutti nuun facaasaatiin deemaatiin jirra. Gisee namii wal qabateetiin socho'u bakka takka waliin dhaabbatu, rakkoo takka waliin wanna jedhu nu walti duullee rakkoo sanitti wal oofna. Gisee namii wal dhageettiidhaan tokko ta'ee wal keessaa dubbatu, wal gisee namii mariidhaan waliin haasa'ee mariidhaan waliin dubbatee wal keessaa dubbatu, gisee namii akka daa'imaatiin mi'aawu kana keessatti nu akka gartee hadhooftu walitti darbinee waliin dinee wal faffacaasna.
Nami afaan keenya dubbatu, nami Oromoo taatee afaan keenya dubbatu Itoophiyaa keessatti ani Hararge, ani Jimma, ani Baale, ani gosa akkasii, ani gosa akkasii. Wanni suni hin jirtu. Waan jiraatii miti sansitu fiigaani malee. Waan ati fiidduun malee gosummaan waan ati fiidduun malee waan faayidaa sii qabaatii miti. Uf dureeddii danteetis nama naannoo kan kee bulchuu hin dandeenye ta'uu kan kee beeki. Nama ganda kan kee illee bulchuu danda'uu miti ati. Nama dandeettii akkasii qabuu miti. Garuu saba wal qoodda, garuu gandaa wal qoodda, garuu naannoo wal baafta, garuu gosaa wal baafta. Kun isin baasu yaa saba kiyya, yaa ilmaa obboloowwan kiyya kun isin hin baasu. Ka isin baasu tokkummaa keessanii, ka isin baasu eenyummaa keessanii, ka isin baasu dachee Oromiyaa keessatti waliin dhaabbattanii gaachana walii taatanii ofirraa dhoowwachuu diina keessaniiti. Gaafa Harargeen takka ajjeefamtu, Harargee ajjeefame yookaan sabi biraa gaafa naftanyaan takka gaafa nama Oromoo ajjeeftu, Hararge yookaan Wallagga yookaan Baale yookaan Shawa maali ka ajjeesanii miti akkasitti. Ka ajjeefamaniin Oromummaa isaatiin. Kasirra duulaniin namummaa kan kee ka agartee si salphisaniin gosa kan keetiinii miti. Saba kan keetiini Oromummaa kan kee qofa kasirraa. Kana malee wanni biraa hin jiru. Wanni ati gandaan deemtu, wanni ati gosaan deemtu, wanni ati naannoon deemtu, qabeenya qabaadhu feete, miskiina ta'ii feete, homa feete ta'ii. Kun isin barbaachisu saaba kiyya qeerroo Oromiyaa kanuu barbaachisu ganda keessaa miti. Nu ganda dhaadannuun saniyyuu wamaan goone, saniifuu wamaa bahutti hin jirru, saniifuu mirga dhaabbachuutti hin jirru, saniyyuu gargaaruutti hin jirru. Ati yoo dhiirummaa qabaatte Oromummaa kan kee qofaan booni. Diina kan kee ofirraa faccisi, daangaa isaa eegadhu, kabajaa saba keetii itti goosisi. Kana akkasirraa eegamu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Nuyi yoo tokkummaa qabaanne wanni nu danda'anii jirti jee yaadu. Wannummaan nu danda'atu hin jirtu. Biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti yoo Oromiyaan hin jirre Itoophiyaan hin jirtu. Dursa wanni dursu Oromiyaadha. Gaafa Oromiyaan naga taate yookaan Oromiyaan jiraatte Itoophiyaan sunis jiraatti. Nu saba biraa wal faccisa, saba biraa of keessaa baasaa hin jenne. Nama saba keenyaaf hin tolle ofirraa baasuun dirqama keenya. Sun tokkummaa keenya yoo sochoone ofirraa baasuu miila takkaan dhaabu yookaan kabajaa ofitti yoo hin baanu jaani miila takkaan dhaabuu hin dandeenya. Garuu waan tokkummaa keenya dhabnee fi waan gadhee taanee fi waan wallaalaa taanee fi waan miskiinomnee fi isiniin jea kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Nu jibbaa sabaa hin qabnu, nu jibbaa uummata Itoophiyaa hin qabnu, nu jibbaa biyyaa hin qabnu, nu jibbaa uummataas hin qabnu. Wanni nu jibbinu, wanni nu hin taane, wanni gartee nu rakkisa, nuuf hin taatu. Wanni maqaa nu baasa, wanni nu ajjeesa, wanni nutti duula, wanni nu saama, wanni nu hata, nuuf keessa jiraachuu hin dandeechu. Kanaafuu yoo kabajaa nu godhanii kabajaadhaan nu wajji jiraachuu fedhan nu wamaa miti. Nu nama lafa ol kaanee Oromoon karaa nagaa fedha, nagaa hin barbaanna. Ammoo bakka isaan nagaan feenetti nagaan feenu. Bakka isaan salaamaa nuun kenninetti salaamaa isaanii wajji jiraachuu hin feenu. Fannoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti sochii adda addaa nama Oromoo kan takka agarte mataa irraa murti. San hin beeytan ufumaa calliftan malee. Garuu Amaarri waan kana maaliif hin dubbanne gabbaa'ee maaliif hin dubbanne? Waliinis sirra duulaatiin jira ta'uu ni beeyta akkasiin sin jira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Ofirraa wallaalinaa dubbii. Dawaa bakka jirtu wallaalinaa. Dawaan fulaa jirtu ni jirti. Yoo ofirraa laaluu dadhabde malee. Yoo ofirraa beekuu dadhabde malee. Hayyoonni illee numa beeka. Ufumaayii callise malee. Takka fayyaalummaa Oromummaa isaatiin callise. Takka ammoo kabajaa uummataatiin callise. Wanni uummata Amaaraa nu kabachiisu amma booda hin jirtu. Uummati Amaaraa Oromiyaa keessaa bahuu qaba. Miila tokkoon dhaabuun qabdi qeerroon bahaaf Oromiyaa kaabaaf kibba keessaa hunda naannoo Oromiyaa keessaa bahuu qabdi. Nami saba keenyaaf hin taane nuuf hin ta'u. Finxaalayyiin Amaaraa faannoo ofiin jettee of yaamtu maqaa Amaaraatiin dandeettii Amaaraatiin qabeenya Amaaraatiin sochootii uummata keessaa. Uummata keenya irra duulaatiin jirti. Kanaafuu wajji jiraachuun hin dandeenyu hin barbaachisu nullee hin barbaachisu jechuudha. Akkasiin isiniin jea kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Dubbii kiyya kana keessa gabbuutee kalaaltu taate siif gala suuta jedhee siif gala.
garuu daawaan haguma namni si faccise ofirraa faccisuudha. Hanga namni si faccisee ati duruma deettutti si jalaa nafu nami. Akkuma ofirraa dhaante akkuma namni si dhaane ofirraa dhaante kabajaa sii kenna. Yoo ati ofirraa hin dhoofne namni si dhaya. Kanaafuu amaarri nu dhiisaa yoo ofirraa hin baasne nagaa barbaannaa isaan waliin nagaa barbaannaa jaarsummaadha maaliin hin jiru. Dawaa yoo ofirraa baaste yookaan miila takkaan dhaabde kadhaadhaan balbala si dhufan jechuudha. Akkasiin isin injaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduun qabannee isin dhiyaate kana fakkaata. Yoo isin gammachiise laayik sheer sabiskiraayib gochaa nu jajjabeessaa isiniin jecha hanga oduu biraa qabannee isinii dhufnuun nagaan na turaa masalaama.